Raadiyoo Simbirtuu. Guyyaa kamisaa eebila 20 bara 2017 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Oromiyaa fi Oromiyaan ala jirtanii nagaan keenya kabajaa bakka jirtanii sinaa ga'u jenna. Qophii Simbirtuu har'aa keessatti kan qabnu har'aa dura oduudha. Oduutti aansee kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophiin imalaa har'aa immoo kan inni xiyyeeffatu haala yeroo irrattidha. Raadiyoo Simbirtuu akkuma waggooti jaan darbe kana eebbaan eegalaa turre eebbaan haa eegallumoo haa dhiifnu kan jedhu irratti yaada keessan akka kennatan isin affeerreerra yaada keessan kennachaa jirtu itti fufaa kennadha yoo namni baay'een eebbaan tufaa jedhe itti fufna yoo dhiisaa jettan isinii dhiifna. Handursu oduudha. Guyyaan gootota Oromoo Oromiyaa keessaa fi biyya alaatti bifa ho'aatiin kabajamaa jira. Waggaa waggaadhaan yeroo 37ffaaf kan ulfeeffamu guyyaan gootota Oromoo bara kanas keessaa fi alatti ilmaan Oromoo yeroo adda addaa haalaa fi bakka garaa garaa keessatti bilisummaa saba isaaniif osoo falmaniitii wareegaman itti yaadatamaa jiru. Biyya keessaa magaalaa Finfinnee, Amboo, Haromayaa, Hiirnaa, Ciroo, Adaamaa, Geedoo, Midaaqanyii, Warshaa Shukkaara Fincahaa, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Naqamtee, Gimbii, Mandii, Jaarsoo, Dambidooloo, Jimmaa, Wallisoo, Tajii, Shaashamannee, Ajjee, Dodolaa fa'aa keessatti barattootni qabsaa'onni biyya keessaa sabboontonni kutaa hawaasa Oromoo hunda keessaa walitti dhufuudhaan dungoo qabsiisanii kabajataa turaniiru gaafa eebila 15. Guyyuma sana qabsaa'onni hangafaa waan dhaamanii darban wal yaadachiisamaa turanii kan jedhe oduun Simbirtuu qaqqabe waadaa ofii haaromsachaa mala qabsoo daranuu itti cimsuu danda'an irrattis mari'achaa gumaachas baasaa turaniiru jedhe. Bakka hundattuu haamleen namoota irratti argamanii daran ol ka'aa ture jedhameera barana. Biyyoota ollaa Oromiyaa, biyyoota Arabaa, Awustiraaliyaa, biyya Neezerlaand magaalaa Amsterdamitti, biyya Jarmanii Firaankfurtitti, US fi Kanaadaa keessa kutaalee garagaraatti guyyaan gootota Oromoo baranas miseensotaaf deeggartoota ABO, miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii fi hawaasa Oromoo bal'aatiin kabajameera. Bakka hedduutti gumaachi qarshii tumsa wabootiif oolu godhameera. Guyyaan gootota baranaa kun hanga dhuma baatii kanaatti biyya keessaa fi alatti kabajamaa turallee. Mootummoonni gamtoomanii fi gamtaan Awurooppaa dhimmi namoota bara darbee hiriira nagaa Itoophiyaa keessatti bahanii dhumanii qaama walaba ta'een akka qoratamu jedhanii gaafatani. Muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny immoo wanta dhoksinu qabaachuu baannus garuu immoo dhimma biyya keenyaa Oromiyaa akka nuuf ilaalu hin hayyamnu jedhanii roobii kaleessaa Finfinnee keessatti sabaa himaalee mootummaa isaaniitti yeroo ibsan. Komishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa Oromiyaa fi Amaara keessatti bara darbee namoonni 669 ta'an hiriira bahanii lubbuun isaanii darbeera jedhe kibxata darbee waggaa gabaasu. Oromiyaa keessaa 400 ta'uu kan jedhe gabaasni komishinichaa harki caalaan namoota fayyaaleeyyiitu ajjeefamanii jedhe. Keessattuu immoo Oromoota harsadii irratti dhumaniif itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa fi bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti jedhellee sababiinsaa jedhe komishinichi. Gaafa irreecha sanaa mormitoonnii fi nagaa booressitoonni jeequmsa kaasuuf akka deeman osoo beekamuuti ayyaanni irreechaa bara darbee akka hin kabajamne dhorkamuu otoo qabuuti akka kabajamu taasisuun balleessaa guddaadha jedhe. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu immoo boolla sana dursee duuchuu dhiisuun wanta kanaaf badiisa taasiseera jedheera. Waraana keessaas kan du'an jiru kan jedhe gabaasni komishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa walumaa galatti garuu tarkaanfii waraanni biyyattii hiriira nagaa sana tasgabbeessuu irratti fudhate wanta humnaan oliiti kan jedhamu miti jedhe. Mormitoonni biyya keessaa sabaa himaalee fi dhaabbilee mirga dhala namaa baabsan biyya alaa immoo komishinichi mataansaayyuu harka mootummaa Itoophiyaati loogiirraa bilisa miti jedhanii komatu. Mootummaan Itoophiyaa Ijiptiitiin sodaa hamaa keessa galeeraa jedhame. Kana keessaa ba'uuf immoo doorsisa fakkeessaa fi na araarsaaf jaarsummaa ergachaa jira jedhe oduun Finfinneetti ba'e nu ga'e. Waraanni Ijiptii lafa Eertiraa galaana diimaarra kan jiru Daalaakirra baroota dheeraadhaaf qubachuudhaaf hayyama argachuun mootummaa Itoophiyaa dhibee caalu itti ta'ee jira jedhe maddi Simbirtuu. Akkasittuu Eertiraatiin waan maraatiif kan sababeeffataa jirtu Itoophiyaan Gibxiin gadi buutee ollaashee mataarraan taa'uun immoo hidhaa mormor daqiiqa tokko keessatti Ijiptiin balleessuu akka dandeessu sodaachiseera akka maddeen keenyaatti. Kana malees waayyuu loosiftee natti galchitii kan jedhus mataa dhukkubbii guddaa ta'eera qondaalota masaraa Finfinnee keessa jiranitti.
afaaniin waa dubbattee itti dhaadattus keessa garuu Israa'elii fi Chaayinaatiin gara Ijiptiitti ergitee jaarsummaa naaf deemaa jettee kadhachaa jirti jedhame. Deebiin biyyoota kana lamaanii maal akka ta'e hanga oduun kun qophaa'etti hin dhageenye malee. Eertiraa fi Itoophiyaan daangaa irratti, Itoophiyaa fi Ijipti immoo laga Mormoor irratti akka ija walitti babaasaa jiran beekamaadha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Amma gara qophii imalaatti dabarra. Reise walla loose namoota koodii gabaarrattoota Oromootiin si'ee bilaatti biyyaansaas fudhashanii dumboo koo ibseen ayyaaneffadha maatii koo waliin dumboo koo ibseen ayyaaneffadha ilmaan koo waliin alaabaa Oromoo yaa'iftuu hangaatu. Mukni yookaan biqiltuun wayita kan isaan miidhu irra gahu ijaan namatti mul'atiin malee ofirraa karaa ittiin ittisan qabu beektonni saayinsii biqiltuu akka jedhanitti. Beellanillee ilbiisonnis bineensonnis taanaan diinni isaanii isaan miidhuudhaaf gaafa itti dhaqu mala ittiin ofirraa lolanii deebisan yookaan faccifatan qabu. Fakkeenyaaf focii yookaan fuliyyoon foolii ajahaa itti bisgochuudhaan nama ofirraa yeroo ariitu addee yookaan jaartiin immoo mataashee gadi awwaaltee qoraattii qaama isheerraa ol dhaabdee yoo barbaachisaa ta'es immoo darbattee diina itti dhufe sana ofirraa faccifatti. Kannisnis kan damma jalaa saamuudhaaf deemu hidduudhaan ofirraa falmatu. Hiddanii wareegamuudhaan qabeenyatti dadhabatanii horatan sana saamicha abbootii humnaa kan akka namaafaarraa hambifatu. Kannisni taa'anii waliin ilaalani. Akkuma wayita hojii gamtaadhaan ka'anii hojjetan lolarrattis gamtaadhaan gama gamasiin itti marsanii itti huursanii hiddu. Isaan keessaa kan yoon hidde nan du'a jedhee sodaatee lolarraatii dhaabbatu yookaan dheessu hin jiru isaan bira. Kannisni saamtuu akka namaa fi waldiigassaafaa akkasitti hanga galaafachuullee ni ga'u. Kan sagalee isaanii beeku yoo jiraate tarii diinota isaanii kana gaafa lolanii irra aananii galan gootummaadhaan lafa dhiichisanii fi geeraruun isaanii hin oolaalaata. Hoolaa, re'ee, sa'a, fardii fi harreen bineensonni daggalaa fi mukarra galanillee taanaan kan isaanii fi ilmoo isaaniitti dhufe mala lolaa uumaan isaan gonfachiisetti gargaaramanii hanga mirgaan galaniitti yookaan immoo hanga aarsaa ta'anitti faccifachuun isaanii waanuma uumaan isaaniif kenne kan argamuu fi dhagahamudha. Mirga dhalli namaa labsiin ufuma saatumateen osoo hin taane kan uumaan isaaniif kenne jechuudha. Kana kan kaafnee fi waa malee miti dhaggeeffattoota keenya. Tokko yoo namatti darbuurra darbee immoo namni nama galaafachuudhaaf yeroo yaalu kanarra darbees aantee ofii qabeenya ofii lafaaf lafee ofii biyya abbaa ofii irratti wayita dhufu taa'anii harka dhufii maratanii ilaaluudhaaf uumaan nama hin uumne. Tokko qabeenya biraa humnaan fudhatee ofiisaa itti jiraachuudhaaf abbaa qabeenya sanaa balleessuudhaaf yeroo itti dhaqu ofirraa ittisuun uumaa biratti seera namni ofumasaa ofiisaatiif baafate keessattillee badummaa hin qabu. Namni tokko kan biraa yoo ajjeese akka gumaatti hiikama yookaan immoo akka seera biyyaatti fala argata. Garuu gurmuun ijaaramee hidhatee daangaa cehee mootummaa yookaan ajajaatiin gurmuu halagaa kan biraatti duulee yoo fixuuf yaale ajjeesee of jala galchee bite qabeenya isa weeraree sana fudhatee ofiisaatti yoo fayyadame irratti ajaje isa weerarame sana qeesaa fi lafa isaarratti cabse of jala galchee itti roorrise inni cabe sun akkuma warra weeraree of ijaaree jalaa bahuudhaaf fuuldura dhaabbachuunsaa falmachuun biyya dhalli namaa jiru hunda keessatti wanta baramee dhagaamaa argamaa jirudha. Ammas waan kun biyyoota hedduu keessatti hin hafne jaarraa keessa jirru kana keessatti. Inumaayyuu mootummaan tokko mootummaa biraa irratti yeroo inni meeshaa ammayyaa fe'atee itti duulaa jiru yookaan itti duuluudhaaf hoggalu yeroo mootummaan tokko uummata hiitamee na jala buluu dida jedhu yookaan immoo kansaa kan hin taane irratti waraana bobbaasee fixee ficcisiisu arguu fi dhaga'uudhaaf yeroo ammaa kana fakkeenya barbaachaaf bakka fagoo naman geessisu
ardii Afrikaa bahaa keessattuu gaanfa Afrikaa impaayera Itoophiyaa fi ollaashee yaadachuun yookaan ilaaluun gahaa ta'a. Falmii yookaan immoo diddaa kana keessatti kan dafee dammaqee muratee gurmaa'ee gurmeessee dura dhaabbatees immoo kan waan jabduu dalagu qabaachuun uummata isa falmatu biratti goota isa weeraree biratti immoo diina galmaaf baha isa dhorku ta'a. Saba tokko yookaan immoo biyya tokko keessatti kan dafanii dammaqanii gurmeessanii diina irratti jagnummaa galmeessisanii kan bara baraatiin diroo irratti maqaan isaanii faarfamaa jiraatan danuu miti. Isaan kun goota jedhamu. Adaamiin ollaa hagamsaa jiraatu guyyuu numa dhiigaa akkuma jedhan Oromoon erga ollaa Habashaatti jiraachuu eegalee guyyaan isarratti weerarriin aggaamamne guyyaa inni ofirraa ittisuu dhiisee callisee harka kennatee buleeru seenaan hin galmeessine. Nugusoonni bulchitoonni Gondor, Tigraay, Manzeefaa, Oromoota Walloo, Abbichuu, Galaanii fi kaan irratti ollaa isaanii kan jiran qabeenya isaaniif jecha jaarraa hedduudhaaf lola irratti banaa akka turan seenaan ragaa ba'a. Osoo Minilik lamaffaatiin hin cabiin dura baroota hedduudhaaf jechuu. Hawwiin baroota dheeraadhaaf jarri Oromoo weeraranii cabsuudhaaf kan yaalanii ture garuu immoo maseenee hafe sun Minilik lammaffaan muka qottoo Oromoo keessaa argatetti gargaaramee yaada akaakilee fi abaabilee isaa dhugoomseefi. Ilmi Adaadaasaa Tafarii Mokonnin yookaan Haayile Sillaaseen gadi jabeessee fi kan inni eegale sana. Isaan booda dabareetiin kan dhufanii impaayera Itoophiyaa qawweetiin bulchan marti biyyuma cubbuu fi dhiiga uummattoota gabroomaniin ijaarame sana afaanii fi seenaa isaa dhugaa jijjiiranii kan isaanii itti diddibanii babbareechisanii bitaa yoo nagahani biyya jannataa seenaa boonsaa qabdu kan uummata maraa ija tokkootiin ilaaltu jechuudhaan sirbisiisu. Kun marti wayita ta'ummoo Oromoon tole jedhee gaafanni usee taa'eeru hin jiru. Walloon waggoota dhibboota hedduuf lolaa ture. Tuulamni yeroo hedduu ofirraa mohatanii deebisaa turan. Akaakalee fi abaabilee Minilikillee taanaan bara hedduuf bara gadaatiin bulan sana. Minilik lammaffaa Haayile Sillaasee Mangistuu adda bilisummaa uummata Tigraay Addawaawuunis gaaffii Oromoo karaa nagaa deebisuu dinnaan Oromoon of ijaaree afaan isaaniif galuun falmachaa kan wareegaman lakkoofsaan hin beekamu. Sababiin isaa immoo yeroo hedduu bifa garaagaraatiin haalaa fi bakka adda addaatti kan jagnummaadhaan wareegaman kan qoratee bakka tokkotti walitti qabee kaa'ee waanta hin argamneef. Dirree lolaa irratti, manedhaa keessatti, mana barumsaa keessatti, karaa irratti, baddaatti, gammoojjiitti, biyya keessatti, biyya ambaatti Oromoonni waa'ee dhimma Oromoodhaaf wareegama qaalii baasan manni yoo lakkaa'e malee hanga hin qabani erga gaafa weeraramee kaase. Akkuma biyyoota kamuu Oromoonnis ilmaansaa qaqqaalii lubbuu isaanii bakka bu'umsa hin qabne biliksummaadhaaf otoo qabsaanii jagnummaadhaan kan kufan gootota koo jedheetu kabajaanii gochaa boonsaa isaanii yaadatee ittiin dhaadata. Kaayyoo isaanitti manaa baanii wareegaman kana galmaan hin ga'a jedhee gaafa kana immoo waadaasaa itti haaromsata. Sirna dargii fi ammaa kana keessatti illee gootonni Oromoon wareegaman eessaa fi eessadha. Adda bilisummaa Oromoo gootonni Oromoo kanaan duratti wareegamanii darban ammas itti wareegamaa jiranii fi gara booddaalee itti wareegaman kan isaan itti yaadataman guyyaan tokko jiraachuu qaba jedhee gara jalqaba bara 1980 keessa akkuma inni murteessen kunoo bara baraan guyyaan gootota Oromoo kabajamaa jira. Barana waggaa 37ffaaf kabajama eebilli 15 guyyaa gootonni Oromoo. Fakkeenya taatanii gootawwan qaqqaalii agartuun uummataa lubbuu isaanii darbusi seenaan yaadata dhalli 15 guyyaa kabajama ilmaan Oromooti kanaaf yaadatama Oromoonni marti isiniin jaallata dhaloonni dhufee isiniin dhaadata. Qophii keenya hardhaatiin mee jalqaba irratti gooticha maqaa adda bilisummaa Oromoo fi wabootiin rasaasa duraa baddaa carcaritti diina irratti kan dhukaasise kan Ilmoo Qilxuu ilaalla. Isa waliin kan turan obbo Dhugoomsaa Dhugaasaa haalaa fi amalasaa kan nutti himan qabu. Ilmoonii jedhu hoggaa amalasaa himuutti ka'an gootonni sun keessa waan isaan darbanii fi akkatti isaan wareegaman yoggaa dubbatuuf jedhan. Ilmoo nama haffalliidha. Nama
isuma sa'uun ta'uu danda'a. Nama immoo of kenniisa qabu. Nama immoo nama hunda akka isatti itti dhiyaatu. Nama amalaan nama harkisu. Nama argitee ofiin of kenneetuma kaka'iinsa mataa ofii waan isa barbaachisu hundaa'uu qajeelfama kennuttis taatee ofii waa godhuttis taatee nama faccinaa namaati. Yeroo sanitti egaa bifa riphee loltummaan haarayaa bifa innillee nama duraan naggaadee ta'e magaalaa keessaa bahee dhufuudha. Haala immoo yeroo san sirna fi udaalaa san keessatti dammaqni namaatii fi hawaasummaan addunyaatuuf qaammaa kana jirre san keessatti argitee egaa qabsoo hidhannoo yeroo eegalamtutti waa hundi haarawa. Haala san keessatti jiruun keenya waa hundi ofirratti hirkannoodha. Isin yoom agartanii dirree maratti ol agartan moo guddina isaa beektu? Yoo beektu ta'e nama akkamii ture? Maatii akkamiirraa dhalatee ijoollummaa isaa akkam ture? Lakkisan akkuma nama biraa odeeffannoo yoo taate malee yeroo sanitti ofii nama ganna 16 ani harka qullaa qawwee hidhanna naan jaaniituma wanti qawwee dhagaadhaa fi mancaadhaan amaarraa fudhannee qabsoo eegalla jettee ijoollee takka manaan fuute duraan waan maaddee ijoollee barattoota galamsoo takka keessatti waliin hariiroo qaqqabnuu fi ansanillee waan beeku ammoo naasisanii waa'ee oromummaa kanan jaalladha. Sanumaan achitti isaan naqaademanii turanii gaafa kaan elemoo faan dhufnaanii elemoo natti himne ijoollee damaatan waa hillan kiyyaa natti dhuftee qabsoo goonetti amaara biyyarraa baafannee qabeenya keenya irratti abbaa taanaan jedhanii sanumaanan bahee hoggan bahu na fuudhanii achi bakka takka hoggan fidan elemoo ufatti na fidan elemoon kun lafa tanan beekan isaanii lafa tana beekaf na fudhatanii. Amma wayitasi waaman kana elemoon faa qaata bosona seenanii jiran. Seenne galamsorraa amma walii qawwee hidhaa qawwee biyya biraatii dhufti amma isaan achii baanii karaa bordottee kana bakka akkaataa qawweetti harratti eeggannee fudhannu qophaa'u jiran. Ijoolleen tun galamsumaa fi ana bira beeyti. Jarri kun bakkeen elemoo falleen kan bakkanii irra deemutti jiran nama tokko galamsoo keessa jira. Eessumman kiyya beekaa danda'e eessumman kiyyaa san isaan fide. Inni sun walitti gosa ammoo anatti lafa sirra beekaa inni ijoolluma magaalaati. Saniif ana fudhatan elemoo fa'aa akkasumatti tasa itti dhufe malee waan san dura beeku. Barri kuni bara jabana Haile Sillaasee moo kan Mangistuu jalqabarra kun? Haile Sillaasee lakke. Haile Sillaasee. Yeroo sana abaawoon dhalateera? Egaa abaawoon dhaloonni isaatu yoo summaa miiree isaanii maadhee bu'uura maadheetu ture duraanii maadheen tuni warra waldaa facaatuu marraa faca'ee fi warra soorarraa faca'e kanaas Somaalee waan eegalteef warri jaarran faanii fi warri waa hubatu haala sana arganii wanni kun nuun taane jedhanii tooftaadhaan paasapoora fudhatanii gargaarsa biyya alarraa Somaalee abboo sanaaf Somaalee galbeet kanaaf barbaanne jedhanii Somaalee mootuu wanna sikurtii Somaalee amansiifatanii karaa biyya Masrii bahanii achitti lakkiin Somaalee miti Oromoo jedhanii harkaa badee achi faammaadhee biyya alaa kana keessatti tolchuu eegalanii biyyittii dura isaan fudhattee Sooriyaadha. Ammoo kan Tuqqolfamtoota Itoophiyaa jechuudha Yamantu fudhate isaanuu bakka lamatti banii jiraachaa turanii ofii yaada isaanii wal jiraataa turanii. Akkasitti maadheen santu waggaa biyya alaa jirtu asii biyya keessatti amma fincilli barattootaa eegalee walitti hidhamuu eegale. Elemoo faan qunnamtii isaanii wajji godhatanii nama godhanii namni isaan ergan dira dhawatti qabamee karaa dirraa osoo deemu Hawaash irratti qabamee dokumentii alaabaa fi waraqaa silaamaadhee sanatti elemoo faan ergan qabatee oduu deemu Hawaashitti qabamee hariiroon isaanii jettee Sambooda Yusuf Bakar jedhanii namni isaan wajjin gaafa saniif jaarran faan qabame dirree seene. Elemoo wajjin dhufe isa santuu barataadha. Finfinneetti barataa ture ijoollee Harargee keessaa namni qabxii gaarii fidee Finfinnee irratti barataa ture isa warra wangeelii warra mashinii kana keessatti warra barate keessatti. Saniin amma jilchaafaa wal qunnamee hariiroo waliin qaba inni gaafaanis arabaatti ni danda'a. Sababaa saniif isa achii fuudhanii karaa Suudaan erganii elemoo fa'aa qunnamee jechuudha. Inni achi qunnamee of qindeessanii Sambooda immoo leenjii biyya Falastiin kanatti fudhatanii jaarran fa'aa seenanii jaarran fa'aa dhabnaan Sambooda isaan of qindeessuu eegalan. Akka kana hunda maadhee bu'uuraatu biyya keessa jira. Osuma kanaan jiranuu Hussein Suraa erganii Hussein Suraa maaliin sossoonaa kan jiru inni maqaa Tuqqolfamtoota Itoophiyaatiin sossoonaa yoo maqaa Itoophiyaatiin taate malee qabsoomaa godhuu hin dandeenyu jedheetii yeroo sanuu yaada dhiyeesse.
yaanni immoo Elemo faani fi Jaarran faan dhiyeessan ABO jabaatu ta'ee Oromoo jedhanii isaan maqaa jabaatu tarbiif Oromoo jiru afaan Arabaatiin adda bilisummaa Oromoo kan jiru afaan Oromootiin afaan Somaaliitiinis afaan Ingiliziitiinis baasanii facaasan biyya hunda. Finfinneettidha kan akkas jedhan kun amma ABO jennaa fi lakki maqaa tokko Sooriyaatti ta'ee. Sooriyaa biyya amma diigamte tana Sooriyaa. Achitti jalqaba waan kana eegalan sana booda amma Hussein Suraatiin wal qabanii gaa Hussein booda jarri warra biyyaatiin yaada warra birraatti taa dhageenyu maadhanni jirti biyya keessatti isaanii wal qabatu. Isaan kun amma Jiilchuma faadha. Baarootumsa waan Magarsaa Barii faadha. Ka inni Yusuf Bakar biraatti deemee beekiga. Eega amma kanaafi wal irratti wal dhabnaan Hussein Suraatti wajjin nama godhanii Finfinneetti ergan. Warri Finfinnee lakkiin maquma Oromootiin qabsoo goonaa godhamuun gaarii jennaan achi deebee jarri Finfinneetti maqaa Itoophiyaatti jedhee ammallee Hussein Suraa Woobiraatti deebi'e. Amma yaadni Hussein Suraa fudhatama dhabee maqaa Itoophiyaatiin deemuun maqaan Elemoon fa'aa jedhan maadhee biyya keessaatiinis ragga'ee jechuudha maqaa ABO'tiin lolu. Yaada san kennatan malee hin raggaane malee. Amma inni isaan kun erga akkana ja'anii achi deebi'e Hussein Suraadhaa maqaa Ibni Aagitiin deemaa Ibni Aagichi cunqurfamtoota Itoophiyaa maqaa jiru kanarratti waliigallee jeen jaraan achi deebi'e. Kan jarri biyya keessaa hin jenne jedhe jechuudha. Dhiisee kabiraa jedhe. Ammallee haala sanitti warri biyyoota Arabaa kunii fi warri biyya Yamanii fi kuni maqaa adda bilisummaa Oromoo jiru san hin fudhatu. Deeggaruu maqaa biraata maqaa gartee cunqurfamtoota Itoophiyaa jiru kanaan sin deeggarraa jedhaniin amma maqawwee argatanii qawwee fudhatanii Jaarran faan amma maquma saniin ka'anii hoggaa doon irratti ba'an maqaa san dhiisanii adda bilisummaa Oromoo hin jaan. Sababa sanitti warri agaroota isaanii wajji deemu isaan biraa ganee mootummaa Somaalee qabsiise. Weerar marsisiise lolli fa banamee namni tokko du'e booda Jaarran faan hidhaman. Erga Jaarran faan hidhamanii Elemoo faan ammas achi ka'anii meeshaa qopheeffatanii karaa Asabiin biyya seenanii maadheedhaan wal qunnamanii irratti walii haasawan. Finfinneetti. Maqaan adda bilisummaa Oromoo san booda jechuudha achitti amma kan maqaa duraan argitee achitti ajjabaa Oromoo jedhanii duraan bakka hundatti facaasan san isaan amma afaan Arabaatiin biyya Arabaa sun keessa jiranii sanii facaasan. Ammoo afaan Ingilizii, afaan Oromoo, afaan Somaaliitiinis facaasanii turanii beekamaadha. Amma ga'aas dhufanii maqaa kanaan deemnaa jedhanii ammas Finfinneetti wal gahan. Hussein Suraatti walumaan dhufee, Elemoos waliin dhufee, Yusuf Bakar kunis waliin otoo amma qawweedhaaf dirreetti gadi odoo galamsoo gadi hin dhufini beeku. Yeroo san achi taa'anii irratti haasanii aboo amma maqaa waa'ee adda bilisummaa Oromoo qofa yoo kaane xiqqoo ammatti nun deemsisu maqaa OPLF Oromoo People's Liberation Front kan jiruun haa deemnu waliin jaan. Irratti walii galaniiti Elemoo faan amma afaan tokkoon karaa bitee duraan karaa Baaleetii fi karaa Harargee kana advanteejii kana keessaa tokko filatan. Lakkii kanuma karaa Harargee kana maaliif Taaddasaan bahee waan jiruuf hoggaasan inni dabreen dhageenye mana hidhaatii bahee bookee jiru qofa quba qaban. Amma Elemoo faan isas qunnamnaa kanaafuu harma Harargee ta'uu qaba jedhanii achirraa meeshaan hin dhufne amma meeshaa of duraan finne isaanumaatti seene malee meeshaan karaa walloo kana jirti. Akkasitti isaan achi ka'anii karaa galamsoo dhufanii galamsoo amattakkifaa bira dhufanii achitti hanga baatii 2-3 magaalaa keessa ta'anii booda amma addasaa qunnamuu hin dandeenye inni yeroo sani nama lafa beekutu muudamiin jedhee jira karaa bookee kanaa inni sun dhaloota Baaleetii fuudhee edaa warri ajajoota waraanaa kan Oromootatu kaasa barbaadu jira wal qunnamee namatti ergeessanii qunnamanii isaan akkaakumoo karaa Shaawwii Baalee karaa Shaawwii mooraa guddoo jirtu sana gara hajji dabarsanii haagaa akka jarri ajajoota waraanaa sun mala godhee ol dabarsetti oduun deddeemtuun jirti. Isaan karaa Finfinnee Shawaa ol qotee qofa qubawan amma karaa inni deeman hin beekan. Taaddasaan deemuu qofa beekan. Tani nama tuqetu waan boodarraati kaataa inni tol dabreeti. Garuu nuti gaafas Elemoo faan kan dhaga'ame Taaddasaan dabree bookeen jiru karaa Baaleetiin karaa Arsii keessan kutee jechaa dhaga'ame. Akkasitti amma isaan qawween isaanii akka dhuftu godhanii karaa Finfinneerraa naannoo Burdutti san dhuftee qawween asirraa fuudhanii efa qawween harka galtee sossoo eegallee amma Elemoo faan. Amma isatti nan deebi amma achitti naa qaba achitti naa qaba. Oromiyaa farma, adaatu aadaa namani.
Elemoon kan inni Yemanii deeme dirqama qabsoodhaaf bobba'e moo achuma jiraataa ture duraan maaliif Yemanirraa akka jiraataa ture abbaa qabeenyaallee ta'ee akka booda qabsoof jedhee biyya keessatti seenedha kan himamu. Diradhawaa kana Araboota tuqubata tijaaroonni Arabaa warra naggaadota Arabaa isaa ijoollee warra Arabaa kana biratti guddate. Warri Arabaa kun akkuma ilmootti ilaala. Akkana warri Arabaa kun biyyaa ba'uu jaanii yeroo Sillaasee sana biyyarraa baasanii gaafa san isaanii wajji bahe. Yeroo bahuu inni biyya Yemen tana erga dhaqee naggadatti seene. Naggaadee mataa isaa ta'ee nagganni isaa guddate. Nama biyya sanitti naggaadee Yemanii keessaa warra tokkoffaa wajjin warra sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Maaliifii biyya keessaa nama godhateeti waan akka warqii kana fa'aa biyyarraa baasisee achitti dalaguun biyyaarraa fidunaati naggaadee beekamaadha. Qabeenyas beekamaadha. Dureessa ta'e. Araboonni Yemaniin kun dureessa achiiti. Yemaniin kun warri amma salasa warri Edena gubbatan gaanii jiru. Edanii kan jaati. Gaafa isaan jiran suni achitti beekamaadha. Amma gaa osuma waa dalaganuu haalli argitee isa gartee cunqurfama Oromoo kanaa hukuman qabu. Amma gaa yeroo naggadatti osoo jiru horii isaa guddaa adaroota kanaa wajjin shirkaa maallaqaa keessa warqee bitanii ergan. Amma adaroonni kun caayan Oromoo kan argitee jarrabaan achi bahanii lafa jala caayaa waan akka gartee walitti jijjaarama tokko godhatan akka maqaa Itoophiyaatti warri jiru tokko. Amma isaan kun karaa Sooriyaa jiran kan maqaa Oromoodha. Warra amma maqaa cunqurfamtoota maaree jiru komunitii tokko walitti dhaabbatan. Kana keessa adareenis jirti. Amma Oromoo waa jijjaarratu kana adaroonni quba qaba. Warri amma Elemoo hojii dalagu kun maallaqa isaa dhufu hambifatan amma meeshaa erguuti dan. Gaafa kaan amma isaan kootti fudhadhuu jedhaniin. Elemoodhaan. Eessaatti biyya keessaa eessaatti kootti fudhe jedhu biyya keessaatti amma. Yemanirraa amma baga inni Yemaniidha beektaa. Biyyummaan isaa ijoolletti bahe. Garuu kan isa waaman warra biyya keessaatti warra Oromiyaa keessaa. Warra Oromiyaa keessa jiru adaroota amma naggaadota adaree kan magaalaa Hararii. Finnee sana jiraatu. Ayyee. Isaan amma isa achitti isa qabsiisuuf isaan warra mootummaa sana gargalchuuf biyya alaa keessa waa dalagaa jiru ja'anii qopheeffataniiti itti himanii isa sayyaamanii dirruma xayyaarraa ukkaamsisuuf qophaa'anii jiran. Kun bara Haile Sillaaseeti gaama. Haile Sillaasuma amma sababaa sanitti amma inni ka'ee dhufe dhugaa inni dirree xayyaaratti gabbuu achumatti ukkaamsisaniiti hidhallee bakka namni beeku sanatti hiine Asmaratti geessanii hidhan biyya namni san kun namni jedhanii achitti torcharii gargaraatiin miidhan achitti warri argitee maallaqaan jala deemanii Araboonni jarroonni warri duraan saahibban isaa kun jala deemuudhaan itti dhaqqabanii maallaqaan warra Eertiraa naannoo sanii bitanii achi baasanii Yemanitti deebi'e. Hoggaa deebi'u kanuma aare kanaa deebi'ee hanga mootummaan Haile Sillaasee kun kuftu nuti wanni akka namatti dalagu hin jirtu jedhee qabsoo eegalee jechuudha. Warri madda isaanitti amma jaarrafaan jiranii qoqqoonnamuu eegalee isaanii hojii dalagatti qote. Hojii politikatti firraa qote. Amma inni nama silaawaa akka gaafatama diinagdeettii fi gaafatama dippiloomaasiitti achii dalagsiisu duuba. Nama biyya seenuu miti achitti naggata isaati ofaa biyyoota arbaan keessatti beekamaa ta'eef jecha isaan isa kana asitti akka dalaguuf ka qophaa'e. Amma gaa akka tasaa jaarranfaan akkuma seenanii hin qabamne amma gaa namni waan sosoodhamnaan aarii waan qabuuf ammas tarkaanfii lammataatti fudhatee jechuudha. Huseen Soraafaa gama biyya dhufanii maqaa Itoophiyaatiin deemuu wayya jedhanii warri biyyaa immoo hin wayyu jedhanii isaa booda Elemoonfaa gara dirree bahaatti karaa Taaddasaan jiruutiin dhukaasa jalqabna jedhanii bobba'anii meeshaan Walloorraa Finfinnee keessa bahee gara Bordoddee ga'ee jettan duraan. Mee akkamittiin baddaa carcar kana filatan laata isuma makaaftan kana Taaddasaa achiin jira jedhaniitu moo baddaa carcaritti dhukaasa Elemoon jalqabee jedhama seenaa keessatti. Baddaan carcar kun eddee kamidha? Naannoo Cirooti moo Bookeedha moo Gaara Mul'ataa keessadha moo gara Hiirnaa kana moo eddee kami kan isaan dhukaasa jalqabanii obbo Dhugaa'umsa? Isaan carcar lafa jaamtu sana naannoo Galamsooti bakki isaan dura dhufanii qubatan. Taaddasaanis magaalaan itti dhabe magaalaa Galamsooti. Maadheetu achi keessatti ijoolleen barattoota kan jaaramtee tani warra Elemoo fa'aa biyya Yemen jirus qunnamtii qabdi. Maadhee bu'uuraa biyya keessatti qunnamtii qabdi jaaramee lafa kana keessa jira.
maadhee tanaatu taaddasaan mana hidhaa keessaa akka bahee karaa booketiin bahu godhe alatti akka bahu godhe informaashiina kana quba qaban tarkaanfii maaltu ture dura taaddasaa qunnamuudha dura qabsoo hidhannoo qawwee dhukaafnaa osoo hin ta'in dura taaddasaa qunnamuudha tana booda immoo qindoommina godhatanii akkaataatti qabsoo hidhannoo tana bu'uura ripheentummaatti kan waraana kana walitti hidhanii itti oofan qindeeffattuudha jechuudha sagantaan isaanii. Yeroo as ga'e taaddasaadhaan wal dhabuudha bifa haaraatti taate. Eessatti qabsoon damtee kan jedhu badduma carcartana keessatti eegaltee dura qawween dura dhufaate lafa hardiim jaannutti nama abbaa lafaa tokko osoo gidee haala kana osoo haala mijjeeffan nama tarkaan fudhatuun hin taa'u jennu uummanni waan bara sadii beelee abbaan lafaa tokko midhaan isaanii ka bara sadii bara 4-5 walitti qabee nu horiilleen beela'ee dhugaa roobni roobee horii kana gurgurreessii deebifna midhaan kana nu liqeessii jedhanii dadhaban kadhatanii naggaadeetti gurguruudhaaf naggaadeen fidee gaalamsitee naggaadeen ol baaftee bira teessu nu barsiisa. Isaan gaanamuutu gaanama ofii kabeela kana gaabilisummaaf deema jennee bira kutuu dadhabne akkasii namticha san irratti tarkaanfii fudhatuun taate achiin lollee eegalame sanboota lolli lammaffaa gubbaa qorichaa lafa ja'a. Guyyaa lammaffaa lolli amma humni waraanaa bahee faxnoo fi warri biyyaa hidhattoonni bahee lolli wal dura gatteenyee lollee gubbaa qorichaa sanitti ka dura kanurraa isa osoo homaan ta'in isaanirraa homaan ta'in adda galle saadeertu sa'a sadii ol walitti dhukaafne lafti lafa booroodhaa garri lamaan hallayyaa isaan nutti as deemuu hin danda'an lafa mudhii takka qabanne isaan sachiila sibbaan nuti sachiitti deemuudhaaf karaatti walitti deemnu qabu. Baddi wajargar kana keessatti lolli jalqabee jechuudha. Amma nafxanyaa sana irratti jalqaba qawween keessa rasaasni kan dhukaate jechuudha. Namticha naftanyicha isaanii silaa dhukaasuun barbaanne isa ukkaamsineetuma deemuun barbaanneeti namummaan keenya jajjaree wardiyaa qawwee takkitti qaba qawwee takkitti sana akkaataatti dhuunfannu hunda mijjeeffannee ka deemne namni tokko karaa silaa asitti ta'anii bakka san qabatee akka taa'u abbaa salii ta'ee nama eleefubaa wajjin alaa dhufe taakkiyaa nama sadii qabateeti gubbaan itti dhufe. Namni immoo gurbaa san ukkaamsu jalaan itti dhufe Yusuf Bakar kana faadha. Erga isaan biratti dhiyaatanii inni kun namtichi jaangarraan karraa waliin qabate kun harkaan kabajee ol utaalee itti fiige. Namtichi rifaasuudhaan qawwee takkitti dimotoora tokkicha farka qaba. Qawwee kilaash 11 farka qabnu. Kana silaa tartiiba kan tooftaadhaan gubbaadhaanis akka inni waliin fiigne qabatanii ofirratti eeganii wanni fiigidhaaf danda'anii ol ka'ee itti deemne. Argee ofirratti dhaye. Akkasii rasaasni guyyaa san dhukaa'e kan namticha sanii sun dhukaanan namticha san ajjeesuuf rasaasni itti dhukaa'e malee rasaasni walitti guddaan dhukaa'e. Akkasitti isa ajjeefnee madoo keenya fudhannee deemne nuti. Nammee qataataniitu dhukaasa kana jalqabdanii obbo Dhugoomsa. Meeshaa maama qabdu hagam? Nama 11 qawwee 15 fudhannee haadhima yeroo dura bordoddee baanu yeroo guyyaa immoo lolaa kana namni nutti hidhamee qawween duraan nuti harkatti tirfii yaanullee namatti godhannee gara nama 15 ni geesse. Gaafa sana maal abdattanii kaatanii? Abdiin beekee sirna abbaa lafaa kana Oromoo walumaa galatti jibbansa qaba hoggasan Oromoo nammas waan warreen maqalaata qaqqaboo taate malee uummanni hundi waan abbaa lafaa jaa kanaa wajjin wal faallaadha. Yeroo sanitti akka feetetti waan feete gochuu dandeessa. Muuxannoo dhaaba yoo taate malee nuutu muuxannoo hin qabne. Silaa yeroo sanitti dubbee yeroo dura qawwee hogga fuunu beekee lafa mayxuudha inni. Dubbee karaa dhabuu kanaas dhufne silaa of duuba gaddeemnee bookee gammoojjii kana keessa turre osoo mul'anne baatee hedduu turuu dandeenya. Taaddasallee qunnamuu dandeenya shawaatan ol dhaqqe. Garuutu nuti waan muuxannoo hin qabneef lafa simbeetti baddaa keessa yaa'anii lafa amaarri irra heddummaatu sana abbootiin lafaati warri amaara jala deemu kun jiru. Akkasitti lollee nuti deddeebi'ee bakka maduraanitti deebine fadirraa turreeffaatti deebine amma guyyaa lola xiqqoo san bakka duraan turre itti deebine. Silaa miila miliifatu turtan. Silaa miila miliifatu dubbuma gargar gammoojjii kanatti gaddiiduun nurra ture hin beeynu gaa nuti gammoojjii tanaatirraa amantii qabaa hin beeynu gammoojjii hin beeynu badduma tana keessa yaa'u lafuma bar mukaa hin qabne tana keessa yaa'an asuneeti. Qalolli amma xiqqoo sun karaa makiinaa afaanii bar. Warra amma Finfinnee irraas sararii keessan cite moo wal quunnamtu warra Finfinnee faana? Ni quunnamna malee amma Yusuf Bakar kun ni beeka dhufee deema. Gaafuma lolaa xiqqoo sanuu Yusuf Bakar sun Finfinneedha jira. Ajajaan saglii keessanii eenyu ture yeroo sana? Saglii osoo hin ta'in nuti waliigalli keenya qeyroo mataa tuutaa jedhama. Ayyee. Qeyroo mataa tuutaa abbaan qeyroo mataan tuutaa elemu. Itti aanani mataa tuutaa Yusuf Bakar san.
Gaafa lammaffaa sana kan elemoon wareegame akkaataa elemoon itti wareegamee fi bakka isaa lola godhame nutti himame. Lolli akkaataan lolli kun itti ta'ee dura nuti karaa laburraa as deebinu. Nama abbaa lafaa tokko darakku jedhanii lafa san jira alii ta'e jedhanii isa biratti bullee oollee asirichirraa kaanee lafa isaa akkataa gabbuunee oollee ammas asirii kaanee osoo deemnu waldaa laga xiqqoo jedhanii fi laga caffee aanan irraa galamsa jalaa gabbuu laga heebanaa jedhanii kun immoo laga haxuree jedhanii jarri kun deebu heebanoo jedhu waldaa heebanoo jedhanii amma bakka waldaan heebanoo itti dhufuu fi qaxirrooti kamuu amma haxuree kanaatu gaddeebee walitti dhufa. Gaaraan gurguddaatu kun bookirraa gad arga. Bookeen tursi akkanatti fuulatti addeebi'a. Darakko kunis fuulatti addeebi'a. Weenni kunis fuulatti addeebi'a. Akkana gaarri sadii kan of jalatti gallaalu jira. Lafa tana asrii ni dabarra jennee keessa ol baane. Qarree sanarraa edaa isaan waan faana dhawaa jiraniif nu argan. Yeroo aduun seentu amma gaa asrii laga xiqqoo kana keessatti roobni hamaan nu roobee deemuu dadhabnee Oromoo tokko keessatti ganda afaan xirroo bakka tana gandi kun jira ganda kana qubanne. Ganda kana biratti rooba qubanne inni firra gattetteenye hoggaroon nurraa caamu miikaa ofirraa urgufne sareen nutti wacce. Yeroo san dhaga'anii achirraa baatiriin faana teenye eegale roobni akka malee roobee laftiin lafa maataa gurraattii tana keessa deemuu hin danda'anii oduma nuti dhiinnu akkan gara bariisaa dhaati. Hoggaa nuti amma bakki lolaa suni haroo raabaa jaamti. Wanni namni dogoggora qabu sani. Ma namni hundi xirqoo jaa. Xirqoon bakka hunoo nuti halkan itti roobni nuti roobaa bulisan. Nuti achirraa uhaanee amma saa sadii deemne jechuudha. As dhufuudhaaf rooba keessa. Sa'a shanuu deemne gaafa sanfaa deemuu dadhabnee hoggaa biraa immoo sa'a lama deeman silaa xirqoo sanirraa kaanii hanga ulaa murtuu tanatti. Ulaa murtuu dabarreeti lafti nuti itti lolli ta'e haroo raabaa jaamti. Haroon raabaatu lafa seenaati. Lafa haroo raabaa tana hogga geenyu amma lafti hin bariine amma namni sadii waan takkan wajjin deemanii hin beekan amma wajjin nuti dabalaman torbaan amma tokko. Hundeenis gaafa san manaa baheeti labutti walitti dhufnee safaa ol qunnamna innee jara tokko Somaaleerraa dhufe. Maatii jedhanii koroleela Somaaleeti isaan akka tokko nu basaasuu dhufanii booda immoo nuti Oromoo jedhanii nu wajjin qabsoo qawwee dhabanii. Maatiin sunii fi hundeen fufurdin isaanii waan biraati kan kana gaa tortoran deemuudha dadhabanii. Tokkos achuma haroo agamsaa sanii nuti dabalame. Amma jarri kun sadeen goojjoo takkaatu jira gaafa duraa nama nuti deeggaraa godhanneetu boqqolloo nama maruurte jalaani. Achi ooyiruu afaarii qaba ibidda kana shidee lafti lafa bakka baddaati. Lafa qabbanaati lafti suni. Ibidda shidee bira taa gurbaani aboo jarri kun qorfatu jennee ofii jarachi goojjoo bira ibidda kanatti qorfadhaa jennee ofii ededa gaara jala qabannee haga bari ujennee achi gatteenye nuti halkan kana boroota yeroo waan dhiitaa turre bakkuma kanatti muginamu. Hoggaa ija barannu laftiifti. Warri immoo dukkana keessa baatiriin deemaa dhufe hoggaa nuti lafaa kana jira kaafna jennee fiinnee jaratti namni lama gabbahu kunoo jarri marse. Jara marse kanatti dhiisanii jara asii tafa hidhadhaaboo jarri kana jarri qabame hogga jennee wal kafaafne qawwee hidhannee horiineedha. Gurbaan tokko jidduu sirratti fiigee dhaqeedha qawweetti dhukaasee jarri jara fixee fiige. Amma namaatu gamaa kan akka warratti qabnu harkaan elemu hataate karaa jarri fi horii isaanitti hime. Mallattoo laaleetu deema boqqolloodha lafti boqqolloo sana keessa fiige. Elemoon. Amma inni nama tokko qofa wajjin fiige silaa saglii haa goblaa mirgaas qabattee wajji jira. Sanirraa achitee jidduu sana fiige. Nuti immoo karaa goblaa bitaa qabannee nuti boqqolloo keessa gaxoriinna. Karaan nuti horiinne karaa lafti nu dura raasaa hadiinni qabatee raasaa keessa ciisu. Amma noodon saayidii alaatu gaafatamaadha gaafasi dura odon fiiguu amma shakkee gurguraan dhageenyaan uummata akka shakamsan dhaabbaayyeetumaan kottaaf duba deebinaa jeen. Raasaan akka dura jirtu waan hin beekuuf. Duba deebisee meeshaarra qabsiisee jarri kun ammoo elemoo edaa akkasuma fiigetti lafa boqqolloo tana jidduu xaafii qotuudhaaf qotanii maasessattu jira maasaa kanatti bahe. Warri immoo bookirraa bu'ee galamsurraa dhufe boqqolloo keessa taa'ee dirree tana eeggatutti jira. Dirree tanarratti hoggaa inni gabba'uu dhawan. Amma gaachitti shurraaba ofirraa qabaa hiikkatee keessa gachiisetu shurraaba ofirraa qabaa ofitti hidhee gurbaa tokko bira jira. Innis lafa qabatee bira jira shurraaba kanaan ofiidhee hidhannoo isaa ofirraa eessee rasaasa kaartaa of bira lafa kaa'ee bombii of bira kaa'ee mucaadhaan hidhannoo sana fuudhii baay'ee na baasuu hin dandeessu. As lubbuu teetiin baafadhu jennaan si biraan deemu gurbaan jennaan baay'inaan jeegaa gurbaan sun akka booda garuu. Ani ka'eetan
rasaasa natti tumanii harka kanarra akkasitti irra baatanii mummurte harka kanatti qomu mummurte malee homaa isan godhu. Inni achuma galchiise. Amma gaa elemu achi ciisee miti jarri amma hoggaa mucaan kun harka bayar elemu janitti kaanii ol lakaa kaanii zarraf janitti orianii karaa isa bira hoggaa dhiyaatan ofumarratti dhahe. Hoggaa kadura dhawu obboleessi tokko achi ciisu ammas obboleessa maqaa dhaweetuma zarraf jee jala siiki karaas ni dhahe. Ilma eessumaattu ka'e. Kaayesuma saniif jarri sadeen hamattaqee fite hoggosuma dhumee jechuudha. Sana booda ammas gurbaan tokko warra Kooriyaatti barate ijoollee Somaalirraa dhufte gaara qabate bakka elemu baraasaa tan of jalatti argu. Inni warra goblaa mirgaatiin fiige bookee dhaqeeti lafa dirreetiin of jala argu dhaqee qabate. Kilaash kana lakkoofsanii dha'uu danda'a. Booda elemu gaajara san hoggaa fitu jarri namni ol ka'ee ol deemu numa dhawa inninis. Warra muggaa sosoosoo gara elemu ayyaa'u sun namni gurbaan gagaaruma taa'ee gura oole. Boodarra faxnoon dhufe faxnoo san gafitanii bitee boodarra saata fidate inni sun. Amma faxnoon gaa elemu meeshaa gurguddaatti aananii hottaa qawwee darbee harka kenna. Amma innis qawwee fudhatee fixatee beekee elemu rasaasa fixatee. Nama torba jaanii garzabana saddeeta namni waan miiloo tanaa fi bombii tan akkatti dhoosan kana waraanni isaanii kunis hedduu muuxannoo hin qabu. Hanummaani amma Sillaasee kunis Israa'eltu barsiisee. Haa ta'u warri waan akkana nama godhanii dhibee lolaan akkana hin beekan. Isaan ammoo elemu faana akka tokko Falastiin barsiise. Amma inni bombii tana hiikeeti jilbaan akkasitti ofirratti gatti garaan qaqqabee irratti ciisee akkasitti ol jedhe. Amma gaa isaan qawwee darbee miti homaa harkaan qabu yaanii ori'anii gubbaa gahan. Nama torbaan akkasiin marsan gubbaa gahan. Gubbaa gahanii hangarneet yaaniin qabu bombiin tuniyoonii fi biyya san keessan seeninni waan miila faanarra of haayakatti garaan ofirratti qaqqabeef jecha irraa ol jedhe garraa ol jedhe ishiin hiikkatteetuma isas cirtee fuutee jaras isa gubbaa dhufe sani torbanoo akkasumatti ofirra gaffuute. Kana keessaa gara nama 5 achumatti dhumee jan bombii sun cirtee fixxee jaana waan irra ga'aniif jecha sadii qofaatu madaa'e. Sanis akkasitti turaaf godhelee kan jara sadeen ganama rasaasan fixe malee kana ka bombii irratti dabalan malee rasaasni hanga dhumutti lolaa ooletti. Taa oolee gurbaan gaara jirus nutis haram goblaa bitaa gara meeshaa ol deebines hadirree irraa nutti ol deebi lafti nuti dirree numa dhoyi. Ijoolleen gaara gamaa qabattes gurbaa kophaa bahe malee akkasumatti lolaa oole namu. Amaarri gaa guyyaa sanaati isaan akka uummanni lakkaa'etti gara 80 olii jaanii inni dhibbaa caalasuma jaanii. Kan dhuman. Akkasitti. Jaalaba keenya nu tarree turee diidaan tataraalee. Akka waliin jechaa ture nuujiidhaatti jijjiirre dirqama keenya bahuudha gammachuudhaan gargar baanee erguu biyyaa fi sabaa kan waliin seenne qabannee hangayyoodhaa kammoo gatee lubbuu gaafatamne. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan ergitee zabana Soomaleetii fi kan Amaaraa kana keessatti namoonni ani yaadadhu kan duraa nama argitee hunda keenya mataan isaa kun akka teeppitti waa waraabaa. Waraana yeroo gabaabduu keessatti inni Qaliilaa Bushiraa janiini Magarsaa Jaarraa janii duraan booda Qindeessaa Sirneessaa jennaan. Nama humna jajjabii leenjisee ofii yeroo gabaabduutti mucaa caalaa jedhamu tokkotu ture yeroo dura qabsoo eegalu inni Falastiin kanatti barate. Isaatu dhufee adda bilisummaa Oromootti makamee isaa fi olaanaa janiini warra Sillaasee warra Mukonnochi warra inni warra Israa'elee kana warra kumaandoo leenjisu sunis isaa fi caalaa kanaatu irra dhirtummaatti muuxannoo qaba. Isaan kana lachuurraa fudhatee mucaan kun Qindeessan kun nama leenjii waraana bilisummaa Oromoo jalqaba kaalkurama waraana bilisummaa Oromoo jara sanirraa koppii fuudhee walitti qindeessuudhaan leenjii waraanaa kana waraana leenjisee lolchiisuudhaan asumatti hawwisoo ta'ee walaloo qopheessee hawwisoodhaan waraana kakaasuudhaan waa hunduma keessatti of kennuun hoggaan namni tokko yoo jilchan dhufu hoggasuma jala taa'ee warraa udeeffatee akkuma isatti haasawa yoo gabariisa dhufaan dhufanis jala taa'ee hoggasuma nama akkasiisan dhabne jechuudha. Nama argitee waraana
dargii deebii hoggaa hundatti bu'ee dadhabee Sahara Brigade jedhanii kan dhugaalee hunda tokkoffaa isaan qaban daangaa Eertiraarraa fidee asitti nu lolchiisa labu keessatti lolchiisaa ture. Waraana santu boodarra marra guyyaa duraa kaytaan of dhaadanii humni inni leenjifatu qabu sun caasee ganda keessa ari'ee qawweerraa eeggatee guyyaa lammaffaa immoo isaanii ammas guyyaa lammaffaa maduu fi kana kararraa mammaftee deemu ka dadhabbii qabu kanatti deebi'anii dura isumaa fi nama isaa wajjin abbaa muraasa tokko dhawanii jechuudha. Nama guyyaa akkasitti waraabame jechuudha. Qindeessaa sirneessaa. Akkasuma gaajarreen hogganoota dhaaba kenni saloltummaan garsaasa mataa dhawuudhaan waa qindeessuudhaan abbaa xiiqiin sarmuu nama faxina aktiivaa jechuudha. Hoggaa dhaqee bariisa fa'aa wajjin dokumentii waa'ee siyaasaa qopheessus shaffistumaa waa dalaga. Oduu achi isaanii wajjin waa dalagaa jiru aan dhufee shummuun wajjin offee nyaata akka nuti affeellu nu wajjin affee. Osuma nuti achiin taa'u achi waliin haasoo biraa utaalee hoggantoota horii galu nu wajjin qaba. Nama argitee Oromoon ni qabdi jedhamu keessaa nama fallii fi faxinaa fi nama fakkii namaa ta'u keessaa tokko jechuudha. Kan biraa Gadaa Gammadaa warra argitee maal namni kun namarraa barata hojjan ilmaan Oromoo waa'ee siyaasaa gaafa inni dirree jiru yeroo irratti akkaataa barruu ishaa guyyarraa waan haaraa baasa. Akkaataatti waraanni kun wal qabu siyaasadhaan of qabu waraanummaan of qabu akkaataatti uummata isaa kabaju akkaataatti uummata isaa qabu. Hoggataan wanti kaayoo naamusaa jee waa barreessa. Hoggataan barruu ishaa ja'a. Kaayoo naamusaa san deebisee barruu ishatti jijjiira. Akkaataa inni humna kana amma deebisee argitee walitti qabee yeroo isaan wal dhufan hundaa walitti haasa'e dammaisuu fi kakaasuu fi waraqaanis harkaan barreessisee ittiin hiruu fi waan har'a namni keenya osoo jiraatanii warreen hiyyoonni yeroo sanii sun jeenyoota nuti rabuu hin qabne dhabne. Akkasuma amma yoo bariisoo waabee fudhatte nama isaa nama wahuma qindeessuu malee haasaa namaati mara keessatti hin makamne ka hundi isaa tokkooti. Jalan akkasiisan hunda dhabne. Loltummaadhaan namoota argitee odaa milkii jedhanii jira gaafa miseensota gumii sabaa jedhaniin gumii sabaa wal geesse waraana dargii kun dhufee marsee bakka takkatti dhukaasatti bane. Gaafa kana namni argitee ijoollee muraasni tokko ittiftuu dhumte. Amma dhuftee bira geessee amma miseensota gumii sabaa nama lama du'an juukidhaa fi leenjisaan tokkoo fi nama sadii lakki obboleessa amma Mukhtaar Usman kana garlee jedhanii Muhammad jennaani nama sadii miseensota gumii sabaa lola sanarratti wareegame. Galaasaa ni dhaame. Galaasaa san duydarra haayatee odaan kuni ofillee qaamsa akkanuma guddaadhaa ijoollee arbaa guddii dhalattee. Galaasaa saasa kana dhumaa odoo isaan arge isaanii deemuu hin dandeenye kana kalolutti jiru. Argee lola sandisee ijoollee biroo jirtuun dhawaa jedhanii inni duydarra haayatee galaasaa fuudhee kutee mucaan abbaa muraasaa isatti aanu. Isaanirraa ittisu odoo kophaa taa'ee ittisu booda achitti mucaan sun hafee jechuudha. Achirratti osoo loluu hafe sun hulluqaa jenna mucaan hulluqaa jennaan ijoollee nu biratti guddatte diina kana humumatti hisaabu ijoollee ajaa'ibaa sana dhabne jechuudha. Akkasuma namni ammallee odoon maqaan dhoofatu ijoollee lamaan takka Caalaa Leencotii fi Daddafaa jennaani ka hoggaa lola arge kophee miilarraa baafatu. Ishiis jaawwan inni keessa jiru injifatu malee immoo yommuu hallee Daddafaa sana booda Somaaliyaa keessatti isaa humna daangarraa lolchisu qopheessee qindeessutti jiru kootu jedhanii Galaasaan faayyaamanii telegiraama yaaman. Telegiraama san Soomalee warri kulmiskun warri wayyaaniin deeggartu tokko karatti makiinaa inni seene eeggatanii baasuqaan dhaanii hoggaanni makiinaa keessaa utaalu achitti ajjeesanii jechuudha Daddafaa sanis. Inni sunis naman irraanfatamne jechuudha. Kan biraa Caalaa Leencoo nama marfamanii waraana nama hedduu biraa fixanii qarree seenee ibidda qarreetti darbanii dadhabanii halkan isaanii rafee jidduudhaan bahee harka kennuu didee boodas inni sunis lola Soomaaliyaa san keessatti du'ee jechuudha. Akkaawwan fixuwwan nama gartee urjiidha jiru lammaffaa ijoollee Booranaa kana keessaa mucaa tokko jira. Ali garoo jennaani inni nama duraan akka bulchiisatti naannoo Moyyaalee sana bulchu ture gaafa dargii gaafa ammoo gaada wayyaanee kan nutti makame. Nama argitee ijoollee Booranaa xixiqqoo argitee ijoollee tiffatteedha waan taateef aadaa gosaatiin bulan gosummaa sana beekan. Inni nama duruu gosummaa sana akka waliigalatti ilaale keessaa tokko jechuudha. Nama ijoollee Booranaa sana waa barsiisuu keessatti fakkii gaarii ta'ee nu wajjin dhaabbatee akka isaan waa'ee oromummaa sabboonummaa kana hubatan godheen wajjin dhaabbatee ni jedhu. Koottaa nuun jedhanii karaa bahaa kanatti nu yaamanii amma humna keenya kana gara lamaan biyya seensisaa daangaa keessa kan jiraanne Oromiyaa keessa waraanni jedhanii ajajamti ergan.
lamaan seenaa jennee seensifne muyyaalee ol karaa dirree janiini dirree sana karaa kana ol bayan isaanii yaa duraa seenanii gaafa lammaffaa eela tokko dhuganii amma diinni haadhi bakka iyyuu dhidhee eeggate jidduu seenanii lola hamaa keessatti nurraa kufe. Hoggaa hunda mataan kiyya na yaadata. Hoggaa waa'ee ijoollee Booranaa yaadate gurbaasa yaadate waa inni deeggarsa inni nu godhi ijoolleen ergatee gaa namni aadaan bulu kun waan aadaa sanirraati qoramni garuu fedhu waraana fi aadaa walitti yaatu sirna waraanaa aadaa waraanaa jennaan yoo nuti amma heera waraanaa bilisummaa Oromoo jennaan hin fudhatan heera aadaa jenna aadaa waraanaa qabadhaa jenna aadaa waraanaa jee kan nu barsiisu kan wajjin barsiisu sababa sanitti ijoollee har'a Booranaa firii hedduu horanne sanboota ijoollee ajaa'ibaa hedduu horanne haa ta'u hundee isa san nama hin daganna keessa gaayyoon ani deebi'ee akkasumatti namnoonni fakkii gaggaarii tan hagan qabu akka bursoo boruu ka ofii gaafa silaa jiru nama argitee harkaan gaafa siyaasan harki wanni inni harkaan katabu akka taayippiin ati hojjetti bareedaa jechuudha. Dubbisuun been illee dubbisa ka dubbisaa baruu siyaasaa sana akkasitti qoqopheessaa ture booda bitteetu hanga gaafatama waliigalaa ka godina haa ta'e gaafa chaartarii sana amma gaafatamaan siyaasaa waliigalaa itti ture. Lola gartee ammoo wayyaanee kanarratti otoo lolamuu nama of kennee ofii otoo fixuu boombii ofitti dhee hojjese akkasuma nadhii gammadaa nama argitee uummata kakaasuurratti of waan argitee namaa dubbii galchuurratti obsaa fi nama kana mataa walirra harkisutti fakkii gaarii nu taatudha. Kan biraa namni osoo hin qaabne bira kutu gammachiis dhaabaa jennaani gammachiis dhaabaa kun nama jaalatti facaasaa seenu gaafa dirree keessa jirru ajajaa waraanaa loltuulchi yeroo hedduu duula kana deema gaafa inni duula isaa hoggaa waraanni hoggaa irra keessa bobbaana halola akkamiif deemna mallattoo sarara beekaa takkaa koofee sana of duubatti kaasa takkaa of duubatti kaaya hoggaa faayidaa har'a hidhadhaa waliin jaa waraanni innaa argitee mallattoodha hoggaa si'aamu tokko hin qabu hoggaa dubbisuu qabu kana. Kanaaf namoota ajaa'ibaa hedduu fudhamne lakkaawee fixuu hin danda'u haa ta'u beekaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti diinoonni of kennoonni hagan qaban akka turee willootu jira akka aanessuutu jira ijoollota argii fakkii ajaa'ibaa namaa ta'antutu ture. Mee shamarran keessaa hoo? Shamarran kana yeroo jalqabaatiif nuti gaafa dura qabsoo eegallumtaa takka qabna. Dhugaa duraa san yeroo amma jarran faan qabsoon hidhannoo eegalamte booddee hedduun nutti makame yeroo immoo argitee wanni fottoqeessi keessaa dhalatu hundinuu ni faca'e. San keessaa namni inni faca'ee ijoollee lololtuu gaafa san akka jajjabitti leenjifamte biyyoota na gammachiiftu jennaanii booda ni galte nama humna jajjabii keessatti leenjifamte leenjiftuu turte jechuudha. Isheen sun booda ni galte hararuma kanatti deebite. Gaafa milishaan harka kennuushii deemte harka kennaa ittee dura dhaabbattee booda milishaan itti dhuqaaftee milishaan san hundarraa sababaa isheen duuti milishaan sun hundi hiikkattee jechuudha. Qaamariyyaa yaaniini warri ijoollee Haramaayaati. Sanboodas ijoolleen amma gaalola keessatti ijoollee xixiqqoo fuunee barsiifnee takka raggaatu lalisee roobaa ayyaantu lola yeroo hunda lolli dubartiin keessa jiru gaafa amma giree lollu kana ijoollee odoo ilililili jettu muraasa meeqa ijoolleen lafarraa waraana wayyaanee kana kuttaa lama muraasni sadii qoftiin callisiisee guyyaa lammaffaatti akkasumatti ollee guyyaa lammaffaarratti namni miinurraa miidhame. Kanaaf ijoolleen maqaa dhodhoonu gaa ijoolleen dhalaa dhumminaan wajjin wareegamtee dhiiraan wal maqeeta jechuu hin danda'a. Namni immoo akka fakkitti durte takkittiin jenneen ibsituu magarsaa tokko duraan baa turtee baaralleedhaa karaa godinaa jijjiiramtee achi turtee achirraa deebitee gaafa chaartarii sana xiqqoo kalee takkaa dhukkubaaf finne keessatti haftee kilkilee keessatti summiidhaan duute jechuu dhageenya gaa summii san nama nyaachisee xiqqatti nama nyaachise beeknu ammoo summiidhaan duute jechuu dhageenya. Dhumarratti guyyaa goototaa kabajuun faayidaa maal qaba? Guyyaa goototaa kabajuun faayidaa gurguddoo qaba. Dura akkuma addunyaa hunda keessattuu namoota guyyaa goototaa qabu warra
biyya ofiitiif saba ofiitiif lubbuu ofii qaqqaalii sana jireenya ofii dhiisee qabeenya ofii dhiisee biyya ofiitiif kenne yaadachuun isa fuulduraatiif kan mirga saba isaa falmachuuf deemu fakkii gaarii ta'u irbuu isaanii san haaromsuu akkasumallee fuuldura gaafa bilisoomnillee jireenya ofii yaadachuun warra daangaa biyyaa tiksuuf onnee itti godhuu ta'a jechuudha. Isa har'a yaadannu kun har'a qofa osoo hin ta'in boruufis akka kakaasisa ilma biyyaa sabaaf yaadu biyyaaf yaadu daangaa ofii tiffatu akka namni kun biyya irratti saba irratti of kenniisa qabaatuuf gaachana ta'a onnachiisaa ta'a. Karaa biraatiin immoo namoota kaleessa of biraa dhabne san jaallanni yoon an du'e qawweetii jaba akkasanii fuudha irbuu nuti irratti duune akeeka natti duune hin dagatinaa galiin nu gayaa ja'anii dhaammatanii deeman san karaa biraatiin irbuu san haaromsuun har'aan bilisummatti gaafa bilisumnillee akkasuma akkuma nama jireefu jedhee warra biyyaaf dhaabbatu jajjabeessu nutillee boruu duune bara yaadannoon keenya akkana jiraa hin duunu namni biyyaaf of kenne namni uummata ofiitis dabarsee of kenne ni yaadama warra amantii birattis warra amantii kiristaanaa birattis warra amantii islaamaa birattis warra of kennee biyyaaf uummata ofiitiif waan dhaabbate saniif of kenne ni yaadatamaa jira keenyas akkasumatti yaadatuudhatu irra guddaan kanaafii jechuudha. Hunduu gootadha. Kan waraana qubachiise kan karaa agarsiisee fi kan qeen itti bade hundumaa goota Oromooti. Ija keessi ijji jira akkuma jedhamu sana keessattuu hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hayya duree bara sanaa dabalatee otoo dirqamaaf gara Sumaaleetti bobbaarra jiranii Shinnigaa keessatti shiftoota Sumaaleetiin kan lubbuun isaanii bakka tokkotti darban yeroo hundumaa Oromoo keessatti akka addaatti yaadatamu. Diinni isaaniin amantaatiin adda qoodee garii ajjeesee garii dhiisuuf jennaan akkuma waadaa walii gale nuti dhiigaan tokkodha biyya tokko qabna hiree tokko qabna afaan tokko qabna aadaa tokko qabna nuti gargariin baanu amantiidhaan jedhanii akka diinni yaadetti gargar qoodamuu didanii bakka tokkotti dhumanii bakka tokkotti awwaalamanii. Kurnan kunis duree bara sanaa obbo Bariisoo Waabee yookaan obbo Magarsaa Barii Gadaa Gammadaa yookaan Damissee Tacaanee Abbaa Xiiqii yookaan immoo Abboo Maamitikkuu Nuuroo Barii yookaan immoo Yiggazuu Bantii Falmataa Umar yookaan Caccabsaa Faamaa Dooyyoo Irranaa Qacalee Daddacha Marataa Daddacha Boruu fi Marii Galaan jedhamu turan. Isaan kana qabateetu fakkeenyummaa isaaniitiin Oromoon biyya keessaa tokko ta'ee bakka maraayyuu kan ka'ee dhaabbatuuf seenaa fakkeenya gaarii. Isaan kana kan yaadataman. Qophii keenya irraa kan guyyaa gootota Oromoo irratti xiyyeeffate kanumaan xumurreera. Wanta obbo Dhugaasaa wajjin marii taasifne kanaan wal qabatu guyyaa biraa qabannee deebina. Har'aaf nu caqasuu keessaniif guddaa galatoomaa torbee walitti deebina. Daandiin
falmata mirga ummatasa lubu warega musi sinani sakata damma kirrabini baka jitu kai yalman oromoto lunati bobbai wali kudirmatu falmatu mirgake ngadom patadai umatu biyake adaban oromo anga gadabatu falman tabu darana gabbatu falman tabu darana gabbatu Ba'u jinan iti korot sedini mani Reise wala lo se nakuta kodi gabaratu ka oromotini Diye blati diyan sas kudashani Duho ko ifsen ayane pada mati ko walini Duho ko ifsen ayane pada iman ko walini Sangu na di bisaya